Maqaanki Ali Abdishakur jedhama. Ani kan dhaladhe godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa jedhamtu. Akkasumas immoo yeroo ijoollummaa keetti waggaa muraasa Nairobi jiraadhee jira. Eegas immoo magaalaa Adaabaa gara biyyaa jechuudha. Sadarkaan barumsa kiyya BSc Nursing hojjechuu jira. Barattuu waggaa afuraffaati. Akkasumas immoo as fundraising manager ta'eetiin Ethiopian Swahili community keessatti hojjedha. Ulaagaa mataa isaa qaba ture. Ulaagaan isaa guddaan irratti xiyyeeffatee ture afaan sadii danda'uudha. Ulaagaa isaa hin guutadhee dhufee akkuma agartan injifadhee afaan 5 afaan Oromoo, afaan Somali, afaan Kiswahili, afaan Ingiliffaa, afaan Amhaaraa. Bareeda ture. Hundinuu ijoollee hundinuu ciccimoo turanii babbareedduus turanii garuu eega dorgommii ta'ee tokko irraa gargar bahuu qaba. Staging kamiyyuu criteria mataa isaa qabaata. Kanuma irratti hundaa'anii natti fakkaata. Injifannoo kana injifachuu kiyya dhuunfaa kiyyatti osoo hin taane sababa bal'aa sababa midhaagaa akkanaa Miss Tourism ta'anii argamuun baay'ee nama gammachiisa. Dhugaa dubbachuu fi Oromiyaa jechuunis kanuma beeknu, uummata Oromoos kanuma beeknu, aadaa isaa kan laalamee hin quufamne yoo sirriitti ol baafneetiin mul'isuu dandeenye akkuma Finfinneen teenyas magaalaa handhuura siyaasaa Afrikaa taate gara magaalaa handhuura turizimii Afrikaatti jijjiiruu dandeenya jedheetiin yaada. Kan agarru ta'a walumaan. Ankaniin amanu mammaakawisiin jedha. Every finishing line is the beginning of new race jedhama. Kun fiigicha kiyya jalqabaa ta'uu danda'a. Yeroo biraammaa fiigicha biraa yoo eegaltu iddoomatti namni kun itti xumureerraa eegaltami fiigicha kiyya ammas itti fufaa jedheetiin. Ani gama kiyyaan ilaalcha kiyya ta'uu danda'a. Bareedina jechuun fuula akkanaa qabaachuu yookiin funyaan akkanaa jedhee wanni aan ibsu tokko illee hin jiru. Bareedina jechuun beekumsa barbaachisaa ta'e iddoo barbaachisaa ta'etti qabatanii argamuudha. Kan biraammoo bareedina gaafa jetti namni hundinuu bareedaadha. Gorsi an qabu tokkoffaa wanti hundinuu parsantiin 50 isaa wanni tokko parsantii isaa 100 ta'e 50 isaa ofitti amanamummaadha. 50 ofitti amanamummaa qabaan 50 irratti hojjechuun ammoo nama salphataa jechuudha. Kan biraani Oromoon yeroo baay'ee miidhagduu akka hin qabnettidha. Kanaan dura jechuudha kan saba kan biraa biratti Oromoon gadi qabama maal ta'aa ture. Isa kan akkamitti ilaalta? Oromoon bareedduu hin qabu? Oromoo miti basically kan amanu namni hundinuu bareedaadha. Kana keessa ammoo Oromoo wanti adda godhu fuula keenya yookiin ammoo hojjaa keenyaa miti. Aadaa bareedaa qabnuu fi wantoota bareedaa nu qabnuudha malee fiizikaala keenya qofaa miti.